بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا جرّ جرتو بدربين ويا راتين سنجي إذا درسين كينيا وكاومو برنوني كينيا رادا كتا سبلا فالي تورا واي سحري جل كمني توك ولا مسدي جنة كتا سبلا فارا جرّ جتورا في ربيتين كربين كتا سبلا فاكنا نقول الحمد لله رب العالمين. إذا برنتنا را واحدو برتنجرتين أبدي كبا warreen bakka baallee naaf bilbilaa jirtan hundi keessanuu galatooma namatti fayyadamu rabbi sinaa godhu isiniin jedha. Egaa irra caalaa osoo karaa bilbilaa caalaa immoo karaa koomentiitiin gaafattanii hedduu nama gammachiisaa warreen bilbila kana irratti bilbilaa jirtan jechuudha. Karaa koomentiitiin illee karaa bilbilaatiin ta'eeti karaa koomentiitiin yaada keessan kennattanii gara bilbilaatiinis immoo nu faana jiraattanii jechuudha. Maashaa Allah. Fedhii rabbiitiin kutaa saglaffaa geenye jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni baay'een sihirii jedhee beeka jechuudha. Sihirii jechuun akka afaan Arabiitti afaan Oromootiin immoo falfala jedhama jechuudha. Falfalli yeroo ammaa kana biyya keessa faca'eeti jira. Gandaa gandatti magaalaa magaalaatti biyya keessa faca'ee jira. Akkuma namni yeroo ammaan tana walitti godhaa jiru jechuudha. Uma xiqqoo takkaa jecha adurree takkaa jecha saree takkaa jecha falfala walitti godhaa jira jechuun subhaanallah rabbi nu haa baasu. Egaa kun maalii fi waama xixiqqoo takkaa jecha osoo waan guddaa ta'e iyyuu falfala walitti gochuun sihirii walitti gochuun akka amantaa islaamaatti nama kafarsiisa jechuudha. Kufriidha. Namni falfala godhu sagantaa keenya keessatti ganaa laaluudhaaf deemna. Wanni sagantaan keenya irraa irratti xiyyeeffatu maali? Falfala amma faca'ee jiru kana keessa namichi sihirii yookaan falfala godhu kun ni ajjeefama moo hin ajjeefamu ka jedhu jechuudha. Namni tokko yoo ragaan irratti bahe takka ofirra bahe isarraa irratti ragaan bahe namichi kun ni ajjeefama moo hin ajjeefamu waan jedhu jechuudha. Egaa daawwattoota keenya rabbiin waa eegu rabbi sin haa eegu mee kanaan fayyadama. Asuma keessaa dawaa argattu dawaa sihirii kan falfalaa asuma keessaa argattu bakka biraati miti daggalaa miti bishaanii miti waan biraallee miti bakka sila kottu sirraa inni kaa falfalaanii kun haraami jechuudha nama kafarsiisa. Kaahinee takka kan waan dabre himu kan waan dhufu himutti dhaquun nama kafarsiisa. Inni sun saahireedha. Sihiriillee ni godha. Kaahineen sihirii godha. Arraafeenis akkasumas sihirii godhan jechuudha. Walumaa jarri tokkuma jechuudha. Warri urjii ilaalu jarri kutaa qaban jechuudha. Kanaaf jara akkanaa sanatti dhaquun dhorkaadhaa haraamallee nama kafarsiisa. Namni nama sihirii godhu tokkotti dhaqee dubbii isaa dhugoomsuu dhiisee itti dhaqellee salaanni guyyaa 40 irraa hin qeebalamuu jedhe jechuudha. Kanaaf akkamitti narraa hiiki jedhamaan. Ammallee namni dhaqee dubbii isaa dhugoomse immoo Qur'aana ergamaa keenya irratti bu'e sallallahu alaihi wasallam itti kafree jira jechuudha. Egaa kanarraa of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Egaa barnoonni irra qabannee jirru barnoota waa'ee sihirii yookaan falfala kutaa saglaffaati. Takka lama sadii jennee kutaa 9 geenye jirra fedhii rabbiitiin jechuudha. As keessatti gaa sagantaa kana keessaa irraa waa hedduu irraa fayyadamtan jedheetiin abdii qaba jechuudha. Akka isin fayyadu abdiin qaba. Akka adda baafattanii ofirraa eegdanillee abdiin qaba. Egaa daawwattoota keenya falfalli yookaan sihiriin faca'ee jira jechuudha. Gizee ammaa kana keessatti faca'ee jira. Akkuma dhukkuba qorraa kanatti, akkuma dhukkuba utaalloo kanatti, difkakaa kanatti, akkuma isaa dhukkubbii kanatti faca'ee jira. Baay'een keenya osoo hin beekin mana hakimaatti wal guuraa jirra. Manni hakimaa immoo dawaa hin qabu. Numa geessina malee dawaa hin qabu jechuudha. Kanaaf nu faana turaa sagantaa keenya hordofaa laayik godha koomenti godha sheerillee godha isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya barnoonni keenya irra guddaan barnoota keenya irraa wanni irratti xiyyeeffatu nama sihirii godhuu ni ajjeefna moo hin ajjeefnu ka jirullee achi keessaa argannaa jechuudha daawwattoota keenya. Mata duree har'aan tana keessa jirru keessatti hukumu sihirii fi shari'aatil islaamiyyaa murtiin sihirii gochuudha shari'aa islaamaa keessatti maal fakkaatame ammoo sihirii barachuun kun innoo barnoota maal qabaa jechuufa baradhee namatti hin godhu niin baradhaa jechuunis ni baqqaamoo hin baqqa'u waan jedhullee yoo rabbi fedhee waliin laalla
ammallee namni sihirii godhu inni sihirii godhu shari'aa islaamaa keessatti maali murtiinsa isa jedhudha. ammallee islaama ta'ee ka'e osoo islaaman taane hoo warri ahlul kitaabii warri yahudaa fi nasaaraa warri sihirii godhu akkami sihirii isaanii san nama ajjeesuu nama dhukkubsu warra kanaa kun murtiin isaanii maal ta'a yoo qabamanillee akka amantaa islaamaatti akkami isa jedhu jechuudha. ammallee kabira sihiriidhaan hiikuun akkuma amma waa xiqqishoo waliin ilaallee turre jechuudha. ammallee namni gariin sihirii godheetii karaamaan naa kenname kun karaamaa rabbiin naa kenne jedha jechuudha. sihirii ija namaa kanatti dukkaneessee ija namaa kana falfalee ija namaa kanatti fakkeesseeti an karaamaa rabbiin naa kenne mu'jizaadha karaamaadha wanni jedhamullee ni jira jechuudha. walumaa galatti garaagarummaan mu'jizaa fi karaamaatii fi sihiriidha maalii? egaa waan dubbanne kana har'a fixuullee baannu sagantaa itti aanu irratti yoo rabbi fedhellee dubbachuu ni dandeenya fedhii rabbiitiin jechuudha. kanaafuu daawwattoota keenya nu faana tura. kanaaf inni sihirii godhu amantaa islaamaa keessatti inni sihirii godhu kun الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه إني يوجني غرو سحرين قدا برتيجرا يوجني مو ولقد علموا جي رب العالمين ولقد علموا لمن اشتراه نمي فلفلك نجيرتي فلفل برتشودان كا برسيسودان برتشودان نمي فلفل جيرتي ما له في الآخرة من خلاق آخرا راقودا هنقبو جي ربين دنياتي مالي كناف برتشونس nama kafarsiisa akiraarraa qooda sidhabsiisaa barsiisuun leen akkanuma ittiin hojjanne sihirii kanatti hojjanne nan baradhe malee nan barsiise malee jechuun hin barbaachisu jechuudha. barnoonni bu'aa qabu ni jira barnoonni bu'aa hin qabnes ni jira. kanaaf inni sihirii baratee ittiin hojjanne inni akkanaa kun namni sihirii baratee ittiin hojjanne inni illee kafaree jira jechuudha. sanarraa rabbitti baqanna jechuudha. walaqad calimuu liman ishtaraa namni falfala kana jijjiirate falfala baratee ka barachuudhaanis barsiisuudhaanis namni jijjiirate akiraarraa qoodan qabu jee rabbi. akka amantaa islaamaatti biitii seera nuun jedhan malee biitii kun seeraan bulaa jirti. yeroo ammaan tana biyya keenya keessatti seeraan bulti jechuudha. biitii afaan oromoo dubbattu kun hundi akka seeraatti seera jala butamtee buluutti jirti jechuudha. biyya mootummoota gamtoomanii miti biyyi keenya. kanaaf akka amantaa islaamaatti namni sihirii godhe ni ajjeefama. wahaddu saahirii ibnu qudaamaan rabbi sarraa jaallatu ni jedhe wahaddu saahirii alqatlu namni sihirii godhu galanni isaa haddiin isaa jechuudha. wanni isaarraa barbaachisu argamnaan ragaan itti argamnaan alqatlu ajjechaadha jechuudha. ajjeefamuu qaba inni. kanaaf rabbi ajjechaatti isaa haa qabu ajjeefamuu qabaa jedhan. kan kana jedhe immoo sahaabota nabii gurguddaa sana keessaa illee akkana jedhanii jiran. khaliifaan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam warreen ergamaan rabbii karaa koo qabadha karaa khaliifawwan kiyyaa takka bakka bu'oota kiyyaa qabadha umariin usmaaniin aliyyiin umarii usmaan aliyyi abaabakri jechuudha. abaabakr umar usmaan aliy afran kana jechuudha. kan nabiin gannu jabeessee karaa kootiif karaa isaanii qabadhaa kajee akkasit duuba mee nama lamaan takka haa laallu. isaan lamaan khaliifaa yookaan bakka bu'oota nabii keessaa mee nama lama haa laallu. warra saahireen takka falfaltuun ni ajjeefamtii warra ji'an jechuudha. maal jedhan eenyu faadha kan akka jee umariin wa usmaan bin affaan ammallee ilma umar faa abdallaa ilma umar jechuudha. habshaa tokko ammas immoo habshaadha. habshaa intala umarii jechuudha. jaartii yookaan haadha manaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. kabira ammas jundub bin abdillah ammas kabira jundub bin ka'ab وقيس بن ساعد قيس المساعدي عمر بن عبد العزيز فا وهو قول أبي حنيفة ومالك. إجا علمان
akkuma waliigalaatti irra guddaan ulamaa'idha wanni asirraa qabachuu qabnu irra guddaan ulamaa'idha aksaru jumhuuri ulamaa ilal jumhuura ulamaa jedhanii jumhuurri ulamaa'idha ulamaan afuran keessaa kan faallesse takkitti imaamu shaafi'iyyiiti warreen kaan akkuma jiranitti irra guddaan ulamaa'idha jechuudha irra guddaa isaanii gizee jedhangaa karaa irra guddaa deemama akka amantaa islaamaatti gizee waa hordofuu barbaanne ulamaan irra guddaan gara kam deemanii jenna jumhuura jechuun irra guddaa ulamaa'ii jechuudha ajmaa'a jechuun immoo ijmaa'a gizee jedhan immoo akka waliigala ulamaa'ii jechuudha amma asirratti wanni jiru akka irra guddaa jechuudha ulamaa'ii jumhuura jechuun irra guddaan ulamaa'iidha jechuudha kan duriitii fi kan ammaa namni sihirii godhe ni ajjeefamaa jechuudhaatti walii galan jechuudha ammoo imaamu shaafi'iyyiin qofti akkana jedhe imaamu shaafi'iyyii qofa jechuudha sihiriin namicha sanii wa namicha ajjeese ni ajjeefamaa jedhe qisaasaaf kafaluudhaaf jechuudha ammoo isa qofatu akkas jedhe namni sihirii godhu ajjeefamuun jedhe yoo sihiriin isaa nama ajjeese qofaa yoo ammoo dhukkubsee dararee jaarsaa jaartii gargar baasee akkana akkanaa kun hin ajjeefamu jechuu deema jechuudha kanaaf gara irra guddaan ulamaa gorangoruu qabna nuti illee irra guddaa ulamaa jala yaa'uudha qabna kan imaamu shaafi'iyyii qabachuu hin qabnu asirratti nam takkittii qofa jabeeffannee deemuu hin qabnu kanaaf maal gochuu qabna sahaabonniinis akka Umar ibn Khattaabii fi Usmaanii faan Hafsaa faan namni sihirii godhu morma irraa gatuudha ajjeesuudha jedhan jechuudha Umar ibn Khattaabiin duraanis dhaamsa dabarsee ture barreessee ture nama falfala godhu hunda ajjeesaa jedhaniin akkasis zamana sana keessatti zamana Umar ibn Khattaab namni sihirii godhu namni sadii ajjeefamee ture jechuudha zamana Umar ibn Khattaab namni sihirii godhu namni sadii ajjeefamee ture jechuudha ammallee gaaf tokko Hafsaa kanatti gabrittiin siidhaa falfala itti goonaan Hafsaan ajjeesutti ajajjee akkasi gabrittiin siidhaa ajjeefamte jechuudha kanaaf namni falfala godhu yookaan sihirii godhu ni ajjeefamaa jechuudha bakkuma arganitti morma irraa fuuchuudha jechuudha amma biitii keenya seera malee akka shari'aatti ni ajjeefamaa kanaafuu sihirii barachuunis barsiisuunis kufriidha rabbiin gizee dubbatu suuraa baqaraa keessatti wamaa yu'allimaani nam takkallee hin barsiisan haaruutii fi maaruutiin takkaa'uu shayxaanonni kun hin barsiisanii jechuudha wamaa yu'allimaani haaruutii fi maaruutiin takka shayxaanni kun hin barsiisanii jechuudha haaruutii maaruut maleekaa lama jenne tafsiira isaadhaa laallachuu ni dandeessanii jechuudha tafsiira isaadhaa darsii dabre keessatti tafsiira kana laallachuu ni dandeessanii wattaba'uu maa tatlu shayaaxiinu alaa mulki Suleymaan akka jedhu jechuudha wamaa yu'allimaani haaruutii fi maaruut hin barsiisan jarri maleekaa sataanii shayxaana gurguddaa lamallee jedhamee jira maleekaa lamallee jedhamee jira jarri hin barsiisan min ahadin nam takkallee hin barsiisan hatta yaquula anga jedhanitti innamaa naxnu nuti ka barsiifamneef fitnatun mokkoroodhaaf rabbiin nu barsiise falaa takfur hin kafrinii jedhaniiti barsiisan gizee barsiisan jechuu falfala kana shayxaanni gizee barsiisan nuti ka rabbi nu barsiiseef mokkoroodhaaf hin kafarinii jedhan kanaaf barachuunis barsiisuunis kufriidha jechuu akka ta'u asirraa hubachuudha qabnaa jechuudha kanaafuu hadiisa imaamu Ahmad gabaase keessatti صحيحة يدفجرا عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر وأين نما سحري قد وجهه كذتي صحابة النبي نمسا ديرا دفجرا يجودا كاكا عمر كاكا حفصة كاكا عثمان ابن عفان فيجودا إذن كان إرى دفجرا يجودا كان فديسا صحيحة كيستي ربنا جانوها باسو فالفلا براتشو في برسي سورة ويتضح مما مر أن جمهور العلماء
الرقدام لما إذا يقولون بقتل الساحر إلا الشافعي شافعي مالي وندساني ولي قلني جراني رحمه الله يقول أمو شافعي مالجي لا يقتل إلا إذا قتل بسحره فيقتل قصاصا قصاصا كفلتي لا في أجيه مالي شافعي مالي نمني مرمي هنجرو نمني سحري قده يو أجيسي يو سحرين ساسن نم أجيسي مالي إن أجيف مخجري شافعي كفا أمو توبان الرحيم بربادا مجرم لماين أجيسودا مرمى الرافوت شريان كانت دوائسات أبدا نمني سحري قده تكو سحري سا هنديسو وامبره هنديسو يو أرق قبميلي غافا برادا لكي سحري ساسنا هنديسو سحرين ساسن dhukkubni baay'ate du'atti nama geessa dhukkubsee boodanuma ajjeesa jechuudha. Kanaaf rabbiin salaamaa nu haa baasu abaarsi rabbii isaan irratti haa jiraatu jechuudha. Egaa daawwattoota keenya barnoonni har'a qabannee dhufnee jirru asitti xumuramee bakki itti dhaabne saffaa 85 irratti jechuudha. Barnoota kana sheer nu godhaa warra biran geenye biraan nuuf gaa isiniin jenna. Yaada qabdan immoo koommenti irratti nu barreessaa. Karaa bilbilaatiin illee nu barreessaa. Karaa bilbilaatiinis nu bilbilaa. Karaa imootiinis waasaappiidhaanis karaa bilbilaatiinis karaa hundaanuu nu argattanii isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya waan nu dhaggeeffattaniif barakallahu fiikum. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.